kanatu yoo amma biidhaqee achirratti dhaadatu deengadda makkalakee abdateen seena gaafa wattaaddaroonni itti dhaqaneennu maqaeennu yammate burraayyuu yammatee bara dodola yammate jechuu barnoo biraatii miti anis saataatu abiyyis lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana utuuba abdannu mi guddaa kakab isinii fi rabbi qofa abdanneet ka dubbannu Rabbi bira jirti ta isini mo isin bira jirti akka amma duraatitti falmanne dhaadanne girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne tani arralle taayitaa seente tana akka biyya kanaaf ta'utti akka ummata keenya ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin kijibu eewumsa kana bakkaan gahuudha humni kan jiru eerroo kana humni kan jiru isin argate akka humna isinii taanu yoo ka barbaadan taane akka immoo nu biyyin bitamne beeka namni jijjiiram rabbi malee namni jijjiiram kan maana irra isin dura dhaabatu kun borosiitti galseera galuu danda'a bigaraati dubbii waan biraati nullee akka kararraa mayi akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidhabdi lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkaneessu tokkummaa keessa cimina keessa bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dogongora nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti ashkara keessan jabaa taanee itti deemne jechuudha ka onnee qabusaa gabricha jabaa yoo ammoo isin qoqqoodan taane namni siyaasaa akka naggaadee yoo ta'eef jumlaan gurguru yoo gaafa gabaan ooyite jumlaan gurguru gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena gabaan oromoo ooyite jechuun tokkummaan oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan oromoo maraaf ta'uun as bahe gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata